Yo ammas yaa ilmaan ayyaaba ka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa korummaadhaa koon irraamatti sanadhaa qabu warra sanii bariif akkam bultan nagaan bultanii sanin jenna warra sanii dhiheellee akka bultan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shawar kafuuneen warra hariibuu qariibuu anaa dhufu. Welcome to Shabbo Media. Ewa qomata yenu ballis waan dubbanu na miidhagsee marii teenya illee nu eebbisi. Xumura keenya illee waaqni tolchina. Gamna dhugaa fi arku beeku walii akeeku waa walii akeeketti illee walii galee alaa galee akkanumatti illee gamna waa godhu gamna beektee ija gaara duubatti jirtutti ija gaara duubatti waa agartu sharrii shiraa fi cubbuu warra dursee firaa beeku arku beeku walii akeeku waa walii akeeketti illee walii galee alaa galee rabbi waa godhudha. Welcome kana gaannoochi nagaan bulchuu nagaan bulchillee nagaan oolchu waaqaaraas naatoo isaatiin arjummaa isaatii waliin dachaaseef galan isaa baay'atu maqaan isaa haa ulfaatu. Oduu gammachiisaa qabnu keessaa adde Aishaa Oromiyaa Aliidhaa dorgommii sagalee uummata fiitii ta'uu irratti amma hawaasa fi tajaajilu irratti injifattee badhaasa isii argachuudhaan salabiree godhaa turanii maatii fi hawaasni illee waliin dhufanii adde Aishaadhaan baga gammadeechaa turani. Nullee irra deebinee akka miidiyaa Shabbootti akkanumatti illee akka hawaasa Austraaliyaa fi Meelboornitti gammachuu addaan nu dhagahamtee bareetii teenya qaaliidhaaf ibsuudhaaf barbaanna. Isii fi maatii isii waa'ilan isiitii fi hawaasa isii kan Austraaliyaa jiru kan Ameerikaa jiran akkanumatti illee warra biyya jiranii fi jira addunyaa gubbaa baga nu gammadee jechuu barbaannaan jechuu kiyya. Akka yaadattanitti gaa nulleen beetee xiqqollee taatu waan gumaachinu qabna akka miidiyaatti uummanni Oromoodhaa akkasii cinaa dhaabbatan sagalee teenya dabarfachaa turre. Gaa uummanni Oromootis nuun qaanfachiifne gaa waan beetee dhaammanni san galmaan nu gaanii jirani. Wada jechuu turre gaa adde Aishaan Austraaliyaatti qaaliidha. Kabajaa guddoo qabdi asitti. Kanaafuu yoo beetee isiidhaaf sagalee ta'uu dadhabda warri Ameerikaadhaa intala teenya isanirraa deebifannaa isanii jechaa turre. Ammoo gaa falmiin teessanii jabduudha. Aishaa isanii dhiifnee jirraa jechuudha. Galatooma gaa oggaa haalli waan jaa'ee adde Aishaa illee qabannee dhiyaachuudhaan warra isii cinaa dhaabbatanii fi falmiin tunillee falmii akkam turtee badhaasni kun kamaaliitii eenyufaa hojii wal dorgomtee hawaasni Oromoodhaatoo cinaa dhaabbatanii jiranii qaamni galatoonfachuu barbaaddu eenyufaadha. Fuuldura illee uummata keetiif sagalee ta'uudhaaf tajaajiluudhaaf karoorratti qabdu maalii waan jugaa gaafii tana fakkaatu dhiyeessinaa fi gaa hundi keessanuu ilillee haraa fi baga gammaddee congratulations nu jaan. Adde Aishaa irra deebinee baga gammaddee jennaani badhaasa birallee ka birallee akkanumatti fayyaa guutuu wajjin umurii dheertuu wajjin khatimaa bareedduu wajjin we wish you the well and we wish you the best. Irra deebinee gaa congratulations jechuu barbaanna. Gara adde Aishaa irraa gara I think video qabaannee maybe gizee biraa san garsiisuu ni dandeenya ammaaf kanumaa jirana fakkaata wanni qabnu wali garsiisuu jirti. Hayyee oduu gara biyya hoggaa jechaanee lolli gara kaabaa Goojjaam keessatti itti fufee jira. Yeroo dabre gaa Gondar keessa ture amma ammoo Goojjaam Dagaa Daamotii fi Adeet keessatti lolli faannoodhaatii fi mootummaa federaalaa jidduu akkuma itti fufee jira. Lolli isaanii gongaa bifa jijjiirachaatuma hoggaa fadhee Wallayyaa ka'a hoggaa fadhee Gondar dhaqaa hoggaa fadhee Goojjaam dhaqaa gaafa fadhees galatooma walii congratulations jettaniin galatooma adde Aishaa Oromiyaa Aliitiin gaafa fadhees gaa Manzee fi ammatti kaaba Shawaa jechuu sanirraa kibba Amhaariyaa jennee ragaa fakkaata. Kibba Amhaariyaa sanitti amma naannoo Ankoobaritti godina Ankoobaritti gaafa lolli achillee numa gaggeeffamaa jechuudha. Maajaatii fi naannoo san keessa deemaa ture. Gaa naannoo gaadulli na filadhallee biyya keessatti akkuma ajaa'ibatti deemaa jira. Lollis cinaa deemaa jira. Hanqinni gaazaati illee sarfiin akka biraati biyya keessatti
wanni sangamee boodara sanii gabaasa sanii dhaamne turre hanqinni gaazaa biyya teenya miidhuuf ta'aadha. Already I think mul'achaa jira. Maybe torbaan dhufu kanarraa olu fokkachuun isaanii mala. Finfinnee keessatti makiinaan lakkoofsan qabdu kanarra dhaabbattee gaazaa eeggattu. Namni dhugaafirraa miilaan imala jalqabee jira Finfinnee keessatti. Mootummallee beetee jajjabeessaa jirti miilaan deemaa hajuu beetee maakirafoona fudhatanii fa'aa ja'anii ni jaarbo fayyaadhaaf gaariidha. Miilaan deemaa jechaa jiraniini ta miilaan deemu huma rakkinan qabdu. Ammoo waan beetee gaazni miilaan deemu qofaan hiikuu dandeenye rakkoon isaa hedduudha jechuudha. Biyya teenya oomishni geejjibaan gara magaalaa dhufa. Wanni kuufannee magaalaa qabnu hin jirtu. Wanni arra dhufe irra gurguramtee wanni baruudhaatis beetee baruma fe'amtii jechuudha. So geejjibni qaqallannaan Finfinnee fi rakkoo bakka dura rakkattuu Finfinneedha fi magaalonni gurguddaan hundinuu rakkoo jajjabaa keessummachiisu teessan maaliif oomishni gara keessan dhufu hin jiru. Lolaafis biitti qophaa'aa jirti. I think one positive perhaps gaazni kuni qaqallachuun maybe jarjara gara lolaa irraa nu dhaabuun isaanii mala jechuudha. Lugaama tahee qaama wal loluu fadhu kana beetee hanqinni gaazaa araar qabu waan isaan jidduu seenaa fakkaata jechuudha. Mootummaa federaalaatii fi wayyaanee fi shaabiyaa jidduu kaman guddoo ta'e araarsaa jiru beetee hormus cufamee jechuudha. Maybe gaabalama walii qabanii walii dacha'uun isaanii mala gaafa gaazni dhufee wal lollaas jechuun sumataati jechuudha. Oduun biraa tani ammallee gara biyyarraa nu dhufaa jirtu keessa dulli na filadhaadhaa qaama adda addaatiin gaggeeffamaa jira. Biyyi tun Itoophiyaadha. Takka seenaa isii keessatti filannoodhaan aangoolee dabarsitee beektu jechuudha. Electoral dimokiraasiin biyya teenya keessatti ganaa keessummaadha. Ganaa keessummaa haa taatu ammoo homa jiru san keessattuu hirmaachuun waan hammeenya qabu natti hin fakkaatu. Uummanni Oromoodhaa naamusni isan gaggeessaa jirtan akka malee bareedaadha. Wanni guddoo beektee filannoon biyyaa fidaa dhufe ammaan dura hidhamu, doorsifamu, hidhamu, ajjeefamu. Kana bu'aan filannoo jahan dabree jechuudha. Torbaffaa kana wanni adda godha ammoo uummanni akka malee abshaala ta'e jechuudha. Nullee dhaammataa turre taraa duraatiif yoo dogoggoruu baadhee warri biyya jirtan naa ibsa. Taraa duraatiif namni beektee abaa oofe kaafaa'oodhaan hawaasni keenya qabeetee mootummaanis reebichi waan qaqallachaa jiru na fakkaata. Takka hin jiru yoo jennes waan dogoggoranitti fakkaatu. Ammoo isan shanii jechuudha, woboo jechuudhaan hawaasa keenya dararaan sanatti fuuftee jirti. Sogaa waamichi keenya akkuma beektee miseensa abaa'ootiif kaafaa warra harka fudhatanitti uummata Oromootillee odoo maqaa beektee shanii jettanii reebu sana odoo dhiiftanii gaariidha jechuudha. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoodhaa waraana okkisaa sana itti geessaatiif falmadhaan. Uummanni Oromoo immoo harka qullaa jira waraanaa miti. Kanaafuu uummata Oromootii fi waraana adda baasuu wallaaluun isan miitiidha. Egaa abaa'oo dhiisuu dandeessan, kaafaa'oo dhiisuu dandeessan miseensota haalillee odoo dhiiftanii bareeda maaliif waraabessi kaabaayyuusaa jira. Mee warri biyya jirtan namni maqaa abaa'ootiif kaafaa'oodhaan doorsifame hidhame yoo jiraate na hubachiisa. Haga ammoo bilbilee hubannetti uummanni keenya gamanaan barana nagee qaba. Ammoo filannoo akkam goonaa kan jiru gabaabdutti iddoo muraasatti jarri keenya dorgomaa jiran sila bakka hundattuu dorgomanii bareedaa ture. Amma Izeemaa fi Abenii fi jarri kaan Oromiyaa keessattuu bal'inaan even sadarkaa afaan Oromoodhaatiinuu duulana filadhaa gaggeeffachuudhaa sanii itti seenanii. Abaa'oo fi kaafaa'oon ammoo iddoo muraasa keessatti keessaa kaafaa'oon iddoo muraasa Finfinnee keessatti dorgommii godhaa jiranii. Hawaasa keenyaa wanti jennu jarana beektee isiinuu filannoo Itoophiyaati. Haa taatu iddoo abaa'ootti agartan abaa'ooma filadhaa.
iddoo kaafaa'uun itti dorgomullee kaafaa'uun filadha. Iddoo abaa'oo fi kaafaa'uun hin jirre immoo PP filadha. Sagalee teessan Izemaa, Abin, Ihaapaa, maarree waan beektee Oromoon ta'in tokkoofillee sagalee teessan hin kennina. Biyya Austraaliyaa keessatti illee elektoraal koonni numa jira jechuudha. Hoggaa paartii keeka duraa dhabde halammadaatii filatta yoo halammadaa feene ka sadaffaa filatta. Kanaafuu sagalee teessan hin qisaasinaa harkuma keessaniin PP wajji wal dhabuu waan if danda'e. Ammoo PP jibbitee ka PP rahamaadha paarlaamaa keessatti oliin guurinaa isanii jenna jechuudha. Abinii fi Izemaa fi Ihaapaa. Bikka immoo abaa'otti agartan abaa'oo filadha. Because mee taraa duraatiif seenanillee taatu mee abaa'otu paarlaamaa keessa jiraanu Oromoofillee kabaja mootummaa tanaafuu kabajaadha jechuudha. Eega Abinuu paarlaamaa keessa taa'e miseensi abaa'oodha maaliif paarlaamaa keessa ugguramaa jechuudha. Mootummaanis bikka tana sanduuqa beektee abaa'oodhaaf darbamu sagalee isaa odoo taraa tana haatu hubattanii gaarii. Silaa aangoorraan sanirraan fudhatu jechuudha. Bikki inni itti dorgomu muraasa. Aangoo teessaniifillee sodaachisaa miti takaafaa'otii fi ta'uu abaa'otis mee haguma tokkollee taatu hayyamaaf taraa duraati mee paarlaamaa Itoophiyaa keessatti abaa'oo harkuu barbaannaa jechuudha. Abaa'oo fi kaafaa'oo harkuu barbaannaa. Tanallee egaa uummanni Oromootis qooda keessan wanni keessan baha dirqama keessan baha mootummaanis sagalee abaa'oodhaaf kennamtu sagalee kaafaa'oof kennamtu kabajii jennaani jechuudha. Ati namoota hedduullee gara mootummaa irraa illee gara abaa'oo fi kaafaa'oo illee bara filannoo wanni adda godhaa keessa wanni haaree galchaa jiran dhaloota haareetu gara fuulduraa dhufee faashinii haareeni kana jechuudha. Faashinii haareeni dhaloota haareetu gara PPRs harkaa jira gara abaa'oo irraa illee gara kaafaa'oodha harkaa jira tuni waan pozitiifa jennee fudhanna. Haa taatu ammoo odoo filannoon tun hin dhumne Jaal Daawud Ibsaadha Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Dr. Abiy Ahmed mul'ata keessan waldura teessanii odoo dibbeetii gootanii uummanni Oromoodhaa kan harkuun ifadha jechuudha. Filannoon kun odoo Jaal Daawud Ibsaan finne odoo Profeesar Mararaan finne Abiyyiin waldura taa'anii odoo haasofne filannoon kun gaabeetee waan filannoo natti hin fakkaatu jechuudha. Tiraampii fi Kaamilaa Haaris waldura dhaabbataniiti maajiratti beetee yaada qaban mul'ata qaban uummatatti ibsatanii raawundi 1 raawundi 2 marsaa duraatiif marsaa lamadallee waliin deddeebi'anii uummataaf kana qabnaa jechuu turanii jechuudha. Gaaffiin keenya gabaabdu gaaffiin nuti adda bilisummaa Oromootiif qabnu yeroo ammaa tana keessatti biyya keessaas rakkina qabna mooraan qabsoo Oromoodhaa wal ari'ataa jirti. Beetee gaana kaafneeti horiisaa aangoodhaatiin qilletti ol buusaa jirra. Waraabessi immoo kaabaayyuusaa jira. Akkamitti mooraa teenya tasgabbeessitan waan olirraa dhuftu tanoo akkamitti firraa faccisuudhaaf yaaddan mu'abaaboodhaan simattan. Tun gaaffii beetee mul'ata keessan tan beetee Oromoo kunuunsuudhaan mooraa Oromoodhaa beetee gara tokkummaa fiddanii kaaba kan akkamitti firraa facciftanii sanirraa dhaga'uu barbaanna. Kaafaa'ollee akkasumatti PP'dhaanis wanni jennuun gabaabdutti uummata Oromootiin wal lolaa faanoo wajjin wal loluu humnatti ni qabdaayi. Oromoo wajjin wal lolaa Shaabiyaa wajjin wal loluu humnatti ni qabdaayi. Oromoo wajjin wal lolaa wayyaanee wajjin wal loluu humnatti ni qabdaayi. Isanoo Oromoo wajjin nagaa taatanii Oromoo qabattanii bineensa kaabaa kana akka Oromootti akka PPT miti akka Oromootti fi sabaa fi sablammitti warra beetee federaalummaatti hin amanne waliin beetee deebisuu san irratti mul'anni keessan maali kan jiru kun gaaffii PP'dhaaf qabnu gaaffiin teenya kallattumaanuu Abiy Ahmed miseensa beetee kursii inni dorgomaa jiruuf Oromiyaa keessa so afaan Oromoodhaatiin Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Jaal Daawud Ibsaa wajjin akka mormii siyaasaa cimtuu gaggeessitanii eenyuun mul'ata irra jabaa qaba ammoo ni ilaalla jechuudha. Carrallee uummataa kana joornaalistii qofaa miti. Uummata waliin qaba, uummata duratti dibbeetii godha, uummanillee kallattiidhaan gaaffii akka isaan gaafatu godha. Mee dhugumattu mul'ata gaarii uummata Oromoodhaatiif, Oromoof, Oromummaaf, Oromiyaa fi Oromiyyummaadhaaf Jaal Daawud Ibsaati moo
Professor Mararaatimo Dr. Abiy Daatu irra Oromootiif yaada atinka waltajjii saayitanii nu garsiisuu qofaan yaada kannachuu dandeenya malee maqaa fi seenaa kaleessaatiin dhaadachuun isan faarsuun isan gubaaluun gahaan itti fakkaatu. Arra filannoo 2026 ti. Ajandaan irra dorgomuu qabdanillee ajandaa 2026 dha waan amma deemaa jiru irratti yaada keessanii fi mul'ata keessan baruu barbaannaadha. Warri tun sirriidha jettan takka takka naahanna kun gaafee irraa teenya jechuudha. Gara naannoo Somaaleetti waggaa san deebifnee naannoo Somaaleetti Hassan Sheikh Mahmud State South West ila ega presidenti isaanii Abdulaziz lafta gareen aangoo irraa buuse booda hawaasa mufate sana ararfachuudhaaf marii adda addaa gaggeeffataa jira. Uummanni mufannoo isaanii gaggeessaa jiran. Tabiyyaa immoo xiqqisho oduun addaa tajirtu ambaasaaddarri Iraan waan babbareedduu dubbatee jechuudha. Ambaasaaddarri Iraan warra bubbuleera guddaa ambaasaaddaroota Iraan, Indoneeshiyaa, Faransaay, Ingiliis, even Raashiyaatu irra guddaan even Kooriyaa dabalatee afaan uni beekanii jechuudha. Afaan beektee biyyattoonni beekanii siyaasaa biyyallee ka gaarii beekanii kaleessa gaa wanni isa gaafanne keessa beektee yoo mootummaan kallattiin yaalillee Iraan wajjin dhimma beektee gaazachi qabamee sanillee haasa'uu baatte ammoo sheekotiin teenya ustaazonni keenya hojii dippiloomaasii kan akka hojjetan kabajaan gaafannee turre. I think ambaasaddarri Iraan keessaahu guddina biyyattiidhaatii fi akkanumatti illee har'a baharaa barbaaddachuu irratti deeggarsa isaa kanneen jira. Reediyoo ammaa televizyiinii Ahaduu gubbatti yaada ajaa'ibaa kanneen jechuudha. Very supportive. So gaa egaa fuula hagana nuu kanne Hawaii Gaza keenya beektee litira 180 meetrik toonii Gaza sanillee akka nuu gadhiiftu gaafachuu warri miidiyaa kun maaliif hin gaafatini? I don't know gaa maaliif beektee maybe mootummaan san ibsuun barbaaddu ta'a. Haa taatu warri majlisaa taaziyaas dhaqaa ammoo deeggarsa Iraanii fi Israa'elii fi Ameerikaa keessa odoo hin taane hojii dippiloomaasiidhaa tan beektee miidhama uummata keenyaa agarsiiftanii gaazni kuni beektee meeshaa siyaasaa ta'uu hin qabu. Lolli kun nu wajji miti qaama biraa wajjin kanaafuu meeshaa teenya gaaza keenya akkuma kaan gadhiiftan akkuma Paakistaan kan beektee Indiyaadhaa kan Faransaay fi kan biyyoota biraa gadhiiftanitti gaazni keenyaafis karaan haa banamu jettanii gaafachuun qaaniin qabduu majannaa jechuudha. Tana haganaan biraa hunnu gara oduu Iraanitti ta'e eeggataa jirtanitti waggaa dhufne oduun jirtu keessaa waa hedduu deemaa jira. Maybe waa hedduu deemaa jira waan deemaa jiru sanirraa waa'ee beeziidhaatiin sanii jalqaba. Beezii addunyaa irratti lakkoofsa hedduudha qabdi jechuudha. Beezii 750 irraa haga 800 qaban. Irra guddaa beeziileen kun waa lama woofan. Lama jechuun danyaa meelamatti hagam tokko biyya beezii keessa banatan san ni tiksan. Stability keessa rakkoo keessaatii fi rakkoo alarraa dhuftu san biyya isaan keessa jiran san mootummaadhaaf beektee gaachana ta'aa turan. So wannummaan Arabni achitti isaan barbaadeefu tokko akka rejiimii san sirna san tiksaniif. Lammaffaan dantaa ofillee tiifatan. Achi taa'uudhaan dantaa ofii tiifatan, dantaa biyya sanillee ni tiifatan. So gaa win-winii ture jechuudha for last 50 years, 60 years. Gaa yeroo dheeraaf eega isaan biyya Arabaa kana qubatan beektee keessaa lola addunyaa lammaffaa boodarraa eega wal dhiheenya akkasii Suudii irraan hangafanii keessa qubatanii roorootti dhuftullee namnummaan isaaniif waardiyaa ta'e eegaa ture beeziilee kanaa jechuudha. Amma gaa lolli Iraan wannummaanuu beektee saaqee garsiise keessaa beeziin kun ofii eeguu hin danda'udha. Nama beektee biyya Arabaa eeguu miti ofii Iraan irraa eeguu dadhabuudha. Beeziileen 27 dhawaman
diidami raalaa diidami torbaa suma jaangariini hayame diidami itti qaban beezileen guututti Iraan dhawte kuni gaa beezii waraanaati jechuudha. Manneentu jira haraatu jira achi keessa magaalaa xixiqqoo jechuudha beezileen isaanii. Amma beeziin victory camp jaaniin amma beeziin USA dha kan Baghdad keessa jiru almost one real estate guddichi Baghdad keessa jiru beezii Amerikaa dhaati jechuudha. Kilomeetira 5 moo achi olu jala deemta. I don't know yeroo karaa dheeraa fagoodha jechuudha. Maybe gaafa biraa qoradheetii sanii deebisa beezuma akkasii guddaadhaatu magaalaa walakkaa keessatti Baghdad keessa jira jechuudha. Arra beezii san sa'aadhaa kannaa keessaa hin bahaa mudatte jechuudha Ameerikaan. Warri naatollee achuma keessaa yaa'an. Ati anuma hubattan na fakkaata. Purposely mooraa waraanaa nagaa ofiitii fi nagaa biyyattiidhaa eeguudha. Yoo nagaa ofii eege qofa nagaa biyyattii eeguu danda'a. Fakkiidhaaf mooraa waraanaa takka tabeetee naannoo Oromiyaadhaa godina wayii keessa jirtu yoo beekte qaamni tokko dhufee hirriba isaan dhokkutee isaan kana aariitu ta'e manneen irra gubee kuusaa meeshaa waraanaa isaanii gubee achi keessattuu haalolli jabaan yoo katti ta'u taate waraanni kun of eegamu biyya eegaa ati ifuma na fakkaatti mee takka takka hanna tun amantaa fi konfidensii biitii Arabaa Ameerikaa irra qabaachaa turte san gaafii guutuu jala buuftee jechuudha. Silaa beeziin kun security lola kana keessatti mooraa waraanaa san tikfatanii at least yoo biitillee dhoomtu taate biitii Arabaa wanni isaaniin jettu kaaboo isaniitu as jira isan defensive gootanii biyya teenyallee maaliif defendi nun godhinaa jedhanii ka irra kabajaadha jechuudha. Yoo ammoo atuu ka dhoomte keessaa fiidu taate amma Erbil keessaa nama 500,000tu yaa Rabbi na baasiidhaan orheenii jechuudha. Kana hunda Arabni numa arka. Sogaa beezii waraanaa akkana waraanni keessaa manneen gubatan amma fakkiidhaaf Amir Sultan Air Force beeziin akka Bishooftuudhaa ka jiru yoo Bishooftuu xayyaara paarkii keessa jiru achumattuu beetee shim goote gaa Air Force Itoophiyaadhaatu waan godhaa jee namni rakkatu kabiraa kamii jechuudha. Ka Iraan gubbarra buusan san dhiisisan lola keessatti operation keessatti khalafa dhumee xayyaarri laaftuu miti jechuudha. Amma gaafiin guddoon jirtu lolli Iraan baatii takka keessatti beezii diidamii meeqa seenaa ilma namaa keessatti nu hin jirre jechuudha. Lola baatii takka keessatti beezii takka dhabuun ufifuu akka khasaaraa guddootti. Yoo biyya hunda keessatti amma Bahareen the Fifth Fleet yaani kan beetee As Iran keeps striking back. Waraanni keessaa yaa'eeti iddoo biratti buufata beetee markabaa san keessatti koontenerara keessa dhokatanii jechuudha. Achittuu dhufanii dhawaniin. So beezileen waraanaa tabeetee Ameerikaadhaa Arabni irra booda ammas kiraanii kafalaa because maalla guddaa kafalamaaf. Maalla guddaa kafalamaaf. Beezii beetee mootummaan Arabaa akkanatti agartu waraanni keessaa oolu kana yoo gaafa lolli kun dhaabbate akkasumatti qallaba safaranii fi baajata baasanii fi gaafii gurguddoodha jechuudha. Tabiraa beezileen san ammas deebinii suphuu barbaachisa. Raadaarri isaa irraa gubatee manneen waraanni keessa galu irraa gubatee bikki nyaatatti godhate irraa gubatee achuma keessa hospitaalli jira hospitaalli irraa gubatee bikka xayyaara yoo taate beetee bikki xayyaarri irra bararu san daandii isaa misaa'ilaan qotanii guutumatti beezii diidamta amata 50 ol Ameerikaan jaarte sani deebitee ijaaruun ifuugaa in hundreds of billion maybe trillion barbaada jechuudha. Meeshaan achira gubattee fi lakkoofsan qabdu jechuudha. Xayyaara gubate, taankii gubate, meeshaa stoora keessa jirtu tan dhumte dubbiin beeziidhaa ta'ammaan dura beetee lola hin himamiin jechuudha. Lola badii dallee keessaati jechuudha.
قافل درا تكتكت بهون إساني ملا تقاواي بيزي ذاتي عبرخون قبتي لما دارا عجائبة تاتي خيسا USS جارل فوردين خقافتيو إيران لفي achirraas deeme sagaraan guuttee ibiddirra qabatee rakkoo qabuuf suphamuudhaaf gara beektee Awurooppaadhaa dhaqee imala jalqabee ture gara beektee Iiraanitti deebi'uudhaaf eega Huutiin beektee dalaga deebite Foordii achuma ofirraa taa'e jedhanii jechuudha. Amma gabaasaan dhufaa jirtu keessaa dirxayyaar dooniin dirxayyaar amma aircraft carrierin Gerald Fordidha USS Gerald Fordidha kan sila suphamuudhaaf gara Greek dhaqe gaddeebi'uu sodaatee dhaabbatee jira sila karoorri kabiraa tokko jammas kan dhufe sila sallamataanii dhufuu irra ture sogaa kunis wanni garsiisa Iiraanii miti Huutiinu challenge akkana garsiifachuun tunga wooma alaabaa qiyaamaa irraa takka jechuudha. Lolli hagam takka jijjiiramee garsiisuu dandeenya jechuudha. Gaa yoo Huutiin tana dalayde sila gaa itti yaadne nutuu akka Oromootti beektee lolli sila sammuudhaa hagaggeessuu dandeenyu lakkoofsan qabu jechuudha. Meeshaa jajjabduu harkaa qabnu itti fayyadamuutti hin jirre jira jechuudha. Aqli teenya irraa jalqabdee tabiyyaa. So tunis oduu achirraa nu dhufte oduun biraa ammallee tokko Iraanii irraa waggaa deebine Field Marshal jennaan akkam Pete Defense Secretary USA dha nama muuxannoo hin qabne miidiyaa irraa fuudhanii geessanii jechuudha. Nama qaamni tumaadha haasawni isaa fiifuu akka uleen nama tumuu jechuudha. Nama rakkina wanniidhaa qabu rakkina naamusaadhaatii fi just Secretary of Defense at least nama waa'ee beektii administration keessa ture lola meeqa gaggeessee jeneraalota hojii hariiroo qabu dipaartimentii beektii Pentagon kana akka gaarii beeku naamusa beektii jeneraalota san hojiin deemu hoggaa gabaasallee fidanii isaa galtu jechuudha. Bardubbii waraanaa jirana ogummaa feetiidha. Haasoo akka amma nu goonu kanaa miti. Hoggaa beektii jeneraalii tokko dhufee karoora isaa si ibse yoo irraa siin galiin akkamitti ajaja irra kennite jechuudha. Mo'ita baafta marteetti waraqaadhaan haaloo lamuun hin lolin haaloo loli kan taatu jechuudha yaabuna si boytaati waabbosotti baana san hin ta'u atuu waan beektee beekumsa jeneraala sanirraa olii tatti murtee kan because namichi murtii kan ati beekan jeneraala kanaas yaamtee dubbii isaa san irraa fudhattee kabiraatis deebitee beektee lamaanuu madaasiftee yoo irrina qabaatee atuu kee irratti hidhattee akkasitti lola gasiita. Hoggansi beektee State Department wanniidha Defense Departmentidha lola kanarratti injifachuudhaaf murteessaadha. Ammoo egaa gurbaan kun dhufe toora jeneraalota waliigalaa gabaasaan achirraa nu dhufte yoo xiqqaate jeneraalota 12 ol amata dabreerraa eegalee ari'ee jira jechuudha dalagarraa. Gaa wali garsiisaa amma fakkiidhaaf lola oowwaa amma deemu keessatti akkamitti namni lola deemu jiru ajajaa waraanaa beektee atarrarraa jalqabdee sooramtee jirta akkami jechuudha. Ajajaa beektee lafaa humna qilleensaatii fi baharallee nam sadii ari'ee jechuudha. Baatota tana keessatti amata dabrees toora nama 12 ol ari'eedha. Gaa Defense Ministeriin makalaakayaan fiifuu rakkina qaba lolaa deemu jeneraalota Ameerikaatii fi ajajaa isaanii jidduu. Gaa wanni dubbiin lolarratti badu jirtuuf kana. Wanni beektee Defense Ministeriin kun barbaadu lola guyyaa sadiiti.
otoo lolli kun hin jalqabin jeneraalota walitti qabee guyyaa sadii keessatti Iraan akka mootanii barbaada guyyaa Khamisaa Hayatollah ajjeesaa guyyaa Jummataa haa awwaalan guyyaa Saftiidhaa beetee taaziyaa ta'anii alada nuu haa bilbilanii harka kennachuudhaaf isiin ammoo mootummaa jaarraadha Iraan keessatti. Gaafuma sanuu jaaniin aboo lola akkati immaa haasawutu kana beetee baajetatti hin qabnu meeshaa waraanaatti hin qabnu humna waraanaa gahee achirraa hin qabnu lola guyyaa sadii ati baantu san godhuu hin dandeenyudha. Akkamitti beetee biyya addunyaarraa tokkoffaa kana qabannee ajaja kiyya fudhattanii hojiirraan oolchineen itti wanni ijee jechuudha. Boodanumaatu ni buusee aangoorraa Khani seeni jeeni seenan akkuma isaan jaansan taate dubbin rasaasni harkaa dhume sadarkaa haga beetee duqaanyooni gaama diiteelii keessa seenulleen hin barbaachiftu maaliif madaallee wanni nama gara biraa deeggaruu nuuf fakkaatama. So lolaatu Pete amma defense ministeeraa fi jeneraalota Ameerikaa jidduu jira. Dubbiin tun gaama waraanni Iraan harkaa jira jechuudha namu. Addunyaan hundi harkaa jirti. Eenyuutu lola kana keessatti lola kanatti irra jabaachee deemee harkina jira. Biyya xiqqoo akka Iraaniitu Araba guutuu Israa'el dabalatee Ameerikaa dabalatee chaalenjii jajjabaa irra gaggeessaa jirti. Kanaaf qaamni itti gaafatamu tokko jiraachuu qaba. Jeneraalota beetee dalagarraa ari'uu fi akka sooraman godhuun furmaata ta'uu hin danda'u. I think dubbin tun deemtee boodarratti maybe I don't know yeroo muraasa booda Trumpu isuma kanaaf irraa gaggeessuun ooluu jechuudha. Because kufiinsa lola kanaatiif namni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu beetee defense ministeriidha malee waraanaa miti jechuudha. Waraanni waan ajajame godhaa jira. Tanaasaa ganaan biraa hun. Boombiin beetee خمبرا لولا إيران كان خيستي وليقلت تورات أيارة خود عشان رأيلا خود سديتي كوفة خدامجتي سديتي خبيزي خيست دومي بكذا خبيزي خيست دومي بتي أوبريشن راتي وليقلا أغا ديدي مشان هيماجران أيارة ديدي مشان أفريجي لان أيارة نخون مليون لبافي إلى بيته مليون لبلما لبسدي غري إلى بليونا خديم جرائد شوية خساران غرت أياران جيسس لافتو متي تبيزي ورانات لافتو متي درون ماركتان توني MQ9 تونيس لقوسان قبض تورس الدومي أولي وكهيمانيتي شوية رياكترا بوشير خان بيته خا إيران أقامين أكو تفوفي جرا رياكترا لوان جراني نانو سنتمو يرو أفرافاناتي في الرب باني جراني إيرانيس ديمونا أوتي غاسيسا جرتي غافين قدون جرتوغا نيكولورا والدو متي بكا نيكولورا دو نفيفو فعلمك اللي ساهما في دوتيس إيران ورقا برئيسيتي UN تيغلشتي وان ججبدو غوتو هندهو إيران ورقا UN هو تشيفتي يجوش سو إيران ما يادين غافي فدنديس سو غبابنا يو جري رياكترا خنا خدا وانتاته سم بيتي فعلمك اللي سا خراديشنا هن إلى بيتي بيوت عربا خنا وندا ركو غرغدو تفيدوتا إسانيس غان تاوفن تاني يو إسان بكسان دوان إسانيس خان دوف تاني خانو غواد اوان غافيفو إسرائيل بيتي قوتاكا فعلمك اللي سا خان نيكولورا سن ندن ديسي خديمونا سن إذن ديسي هيدا أمو wani rabbi kadhannu yaa rabbi dubbiita nikularraa saniin godhiin hin wajannaa jechuudha. Jari lamaanuu aayilii horatanii uuma biraatiin haawwannoo lammalee gara sana akka hin deemne. Hizballaan taraa duraatiif gaa anti-misaayil shippii anti-ship misaayilii dhukaasa misaayila beeytee farra doonii gurguddoo waraanaatti dhukaasa jechuudha. Kun takkaatu seenaa isaanii keessa godhaniin beekan. Yeroo guddaa rookeetii darbatan wanirraa Israa'eeliif isaan ollaadha. Akkasitti ganda ollaa kana gad darbanii jechuudha. Amma immoo fiifuu anti-ship misaayila dhukaaftee Meeditiraaniyaan keessatti
markaba wani irratti dhukaafte markaba Israa'el irratti. Misaa'ilaas rookeetarraa gara iskal misaa'ilitti dubbii guddisaa jirti. Beebii xiqqoo booda isaanuu sijiilii fi koonfishaaruu dhukaasuun isaanii ni malaa jechuudha. Oduu paayilataati gaa oduun guddoon isa hundinuu eeggataa jirtanii oduu paayilataa jala jirra. Garii nama kaleessallee bargaamee qabamee jiraadha. Paayilata Iraantu harkaa qabaa jettanii warra barreessitanii jira. Paayilata lama tokko akka gabaasaan ibsitutti Kuwait keessatti kufe soo san bahee jira. Lamaffaadhaa hamadaa'ee Iraan keessa kufe ammoo Ameerikaan eda baafnee jira jechuudha jirti. Salabira godhaa jirti ammoo suuraa isaan agarsiifne amma viidiyoo isaan agarsiifne Iraan wanni agarsiifte ammoo opereeshina saniif xayyaarotaa fi helikooftera dhufan qabatee anaa kuffise jetti isaan ammoo lakki dalaguu dinnaan ofirraa dhawne biraa deemne dhagaa xiqqisho beetee waan fakkaatuuf hin fakkaanne jira jechuudha. Xayyaaran dalaynini beetee mishin akkasii gaggeessi taa'edha. So Iraan ammoo isaan jarri lamaanuu lola guddaa gaggeessan bakka namichi paayilanni dhawame sanitti. Paayilanni kun eessa jiraa hoggaa jenne Ameerikaan harka kiyya jiraa baafanneedhaadha. Iraan ammoo holookaan marketan kana Iraan wanni isin jettu lakki ni kijibdanii dhuftanii jettanii fudhattanii hin deemnedha. Gaa eenyutu oduu qaceeltuu harkaa qabaa kan jiru maybe waan ilaa beetee torbaan kana keessatti hubachuu ni dandeenya. Ameerikaan ammoo harkaa hin qaba jette Iraanis oduu jette ragaan qaba ragaa hiyyeessanii hin garsiisaadha. So gaa qaamni lachuu hamtuutu paayilata kan harkaa qaba kan jiru nuti akka miidiyaatti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Ameerikaan ammoo paayilata hiyya qabadhee baaseetiin jiraadha. Gaasanis akka ragatti viidiyoodhaa fi waan adda addaatiin gaafa oduu gadhiisan raggaasifnaa fi Iraanis beetee harkaa hin qabaa isaanii irraan dhageenye haa taatu ammoo fashalee jechuun nuti harkaan qabnu isaanii harkaan qabdanidha. Afaan dippiloomaasiidhaati wanni Iraan jechaa jirtu. Paayilata fuutanii hin baanedha. Kun amma bakka paayilatatti beetitti barbaadanitti xayyaara kun hundinuu lafa dhumanii jechuudha. Helikoophtaraa fi xayyaarri dhawamanii bu'anii takka ammoo akka isaan jaanitti nuti ofirraa dhaheedha. Akka hundattuu Ameerikaan paayilata fudhannee jirra. Iraan ammoo akka isaan fudhatan beetee hin goonee lollitti jabaatee dhiisanii deemanii ammoo isaanis harkaan qaban jechuudha. Jechuun paayilanni bakka jiru Iraan information hin qabdu jarri quba qaban. Tanaa saagaruma biraa hunnu Chaayinaan misaayilota raadaara mooderni ta'e irraa booda Chaayinaaf ergitee jechuudhaan gaa Ameerikaan himannaa irratti bantee jirti. Misaayilli Majiid kan beetee xayyaaraan buusan ammallee hojiirra oolaa jira. Maybe gaa lola ammaa kana keessatti illee hirmaachuun isaanii malaadha. I think oduu irraa qabnu asumarratti xumure waan nara laaltan natti fakkaatu. Bakka irratti itti guutaa bakka dogoggorre sirreessaa akka qophii kana fakkaatu waliin dachaanutti hedduu san jaalanna nagaa waaqa keessa nutaa. Thank you.